Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyoo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam iyyoon eegdanii, akkam isaati kan eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, du'a keessaa gara jireenyatitti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatitti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide, inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, dadhabbii keenyaaf humna kan nu ta'u, dhukkuba keenyaaf qoricha kan nu ta'u, gaafii keenyaaf deebii kan nu ta'u, jireenya keenyaaf bu'uura kan nu ta'u, eenyummaa keenyaaf miidhagina kan nuuf ta'u, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti, sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, faarfannaa Daawit boqonnaa 86 lakkoofsa 1 hundee ishee tulluuwwan qulqulluu irratti kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa jecha kana kan dubbate Waaqayyo kanneen hedduu kana isaan eebbisee fi mootii Israa'el kan ture raajicha Daawit jechuudha. Kennaawwan hedduu inni itti eebbifame keessaa tokko kennaa raajii dubbachuu ture jechuudha. Bakka kanatti kaayyoo inni itti raajii kana dubbateef Waaqayyo dubree maaramii foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhachuun tokkummaa yookiin tawaahidoo ishee filachuu isaa kan nu hubachiisuuf jechuudha. Raajichis wanta qabatamaa mul'atu tulluu Tsiyoon fayyadamuun tulluu iccitii kan taate waa'ee qulqulleettii dubree maaramii dubbatee jira jechuudha. Egaa barnoota kana keessatti haati teenya qulqulleettii dubree maaramiin tulluu qulqulleettii, tulluuwwan qulqulloota irraa argamte, tulluu ishee ta'uu ishee kan keessatti barannuudha jechuudha. Akka fedha Waaqayyootti maaliif akka tulluuf fakkeeffamte ni baranna jechuudha. Egaa sagalee kanas kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Bu'uurri ishee tulluuwwan qulqulloota irratti, dukkaanota Yaaqoob irraa Waaqayyo balbaloota Tsiyoon jaalata jechuudha. Yaa magaalaa Waaqayyoo, waa'ee wanta dinquutu, waa'ee nama dinquu kan dubbatte jedheetis dubbateera jechuudha. Namni haadha keenya Tsiyoon isheetiin jedhe ishee keessatti namni dhalate inni isa olaanaa ta'ee fi isa hundaa ol kan ta'e kan nutti ibsu jechuudha. Egaa kan hubachuu qabnu Tsiyoon jechuun maal jechuu akka ta'e adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Tsiyoon jechuun irkoo jechuudha. Tsiyoon jechuun gaaddisa jechuudha. Tsiyoon jechuun bakka itti boqotan jechuudha. Jechi kun jalqaba tulluuwwan dheeraa biyya Filisxeem keessatti jiruuf kan kenname jechuudha. Egaa tulluu kana Daawit Iyyaasuonni yeroo kanatti dannoo taasifatanii kan ittiin turan irraa fudhachuun ijaaree magaalaa guddittii isaa taasise jechuudha. Jecha kanas kan argannu lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 5 lakkoofsa 6-9 yoo dubbifne ni arganna jechuudha. Kanaaf Tsiyoon magaalaa mooticha guddaa Israa'el jedhamte. Mootichi Daawit taabota kakuu Waaqayyoo bakka duraan jiraachaa ture irraa fidee magaalittii keessa kaa'e. Sababa kanaaf taabotaanis taabota Tsiyoon jedhee waamee jira jechuudha. Egaa jechi Tsiyoon jedhu isa booda babal'achuun magaalaa Yerusaalemii fi uummata Israa'el hunda akka bakka bu'u dubbatee ture jechuudha.
Egaa tulluun kun hiika kallattiin biyya yookiin lammii Israa'eliin agarsiisu. Iccitii hafuura hedduu qaba. Iccitii inni guddaan haadha jireenyaa, bu'uura fayyinaa, gonfoo ulfinaa fi abdii dhala namaa kan taate haadha teenya qulqulleettii Dubree Maaramii kan argisiisudha jechuudha. Kanas keessatti hubannu jechuudha. Kanaaf Tsiyoon Dubree Maaramii yookiin haadha teenya qulqulleettii Dubree Maaramiitiin kan fakkeeffamu jechuudha. Egaa Tsiyoon jechuun hirkoo fi gaaddisa, bakka itti boqotan, bakka itti boqonnaa argatan, bakka aara itti galfatan jechuudha. Qulqulleettii haati teenya Maaramiin gaaddisa yookiin hirkoo lubbuu fi foonii akkasuma hirkoo qulqulloota fi cubbamoota waan taateef Tsiyoon jedhamtee waamamti jechuudha. Magaalittii biyya lafaa fi hiika Tsiyoon jedhu kan kenname sababoota adda addaatiif. Inni namoonni badii hojjetan magaalittiitti baqachuun murtee sirrii achitti ni murtaa'a. Akkasumas warri dhugaa qaban yeroo inni dhugaa qaban magaalittii kana keessatti murtee haqaanii argatu turan jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun haati teenya qulqulleettii Dubree Maaramiin ilma namaa cubbuu Addaamii fi Hewaan hojjetaniin kabaja fakkeenya Waaqayyoon uumamee fi mucummaa Sillaasee dhabee ture sababa isheetiin deebisee waan argamteef Tsiyoon yookiin gaaddisa jedhamtee ni waamamti. Waaqayyo foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhachuudhaan nama ta'ee gatii cubbuu namaa irra jiru guyyaa jimaataa aarsummaa kaffaluudhaan nuuf jedhee fannoo irratti nuuf oolee aarsaa nuuf kaffale jechuudha. Akkasuma jannataa fi mootummaa samiitti nu deebise jechuudha. Kanaaf haati teenya qulqulleettii Dubree Maaramiin gaaddisa ibidda adabbii jalaa kan itti boqannee fi kan jalaa baane kan itti yaadannudha jechuudha. Tsiyoon da'oo yookiin gaaddisa hunda keenyaa jedhamtee kan waamamtu kanaaf jechuudha. Namni tokko iccitii jecha Tsiyoon jedhu qulqulleettii kan taate giiftii keenya raajummaa isaa akkamitti beekna jechuun ni shakku. Egaa Tsiyoon magaalaa teessoo mooticha guddaa kan Israa'elii fi bultii Waaqayyoo kan jedhamtu hubannee jirra. Mootichi egaa mootittiin dachee fi samii jedhee dubbateera jechuudha kitaaba qulqulluutti irratti jechuudha. Mootittii dachee fi samii jedhee faarfannaa Daawit boqonnaa 44:9 irratti barraa'ee jira. Kanaaf jechuudha haati teenya qulqulleettii Dubree Maaramiin magaalaa Waaqayyoo fi Tsiyoon haadha hunda keenyaa jedhamtee kan waamamtu. Sababa kanaaf namni haadha keenya qulqulleettii Dubree Maaramiin isheedhaan Tsiyoon jedhe akka fayyina argatu yookiin akka jabeenya argatus kan nutti himu jechuudha. Ishee keessattis namni dhalate jedhameera dubbatamee jira jechuudha. Namni keessatti dhalate kan jedhame foonii fi lubbuu ishee irraa fudhachuun kan nama ta'e uumaa samii lafaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf haati teenya qulqulleettii Dubree Maaramiin gooftaa keenyaaf deessuu haadha isaa yoo taatu hunda keenyaaf immoo haadha hafuuraa nuuf taati jechuudha. Qulqulleettii Maaramiin guyyaa jimaataa fannoo jalatti karaa abbaa keenya qulqulluu Yohaannisiin abbaa wangeelaa kuni haadha kee kunoo haadha kee jechuun inni kan itti kennamte dubbatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:27 irratti barraa'ee jira jechuudha. Giiftiin keenya qulqulleettii Dubree Maaramiin Yohaannis isa hunda keenyaaf abbaa hafuuraa ta'uuf yoo haadha taate shakkii tokko malee haadha hunda keenyaa jechuudha jedhee dubbatee jira jechuudha. Egaa Tsiyoon haadha Waaqayyoo ta'uu ishee shakkiin hin jiru ishee amanuudha malee jechuudha. Kitaabni qulqulluun haqa hafuura kanaaf sirriitti nu hubachiisa, hubachuus qabna waan ta'eef jechuudha. Faarfatichi Daawit akkas jechuun raajii dubbatee jira. Ani garuu mootii kiyya tulluu qulqulluu Tsiyoon irratti muudee jedhee dubbatee jira. Faarfannaa Daawit boqonnaa 2:6-7 tulluu Tsiyoon irratti muudee jechuun isaa mootii dachee fi samii gooftaa keenya Tsiyoon kan taate Dubree Maaramii irraa dhalachuun isaa nu hubachiisa. Tulluu jechuun isaa kabaja qabdu dubartoota hunda ol ta'uu ishee hojii isheetiin immoo hirkoo hunda kan taate dhalachuu kan nu hubachiisu jechuudha. Egaa asirratti kan hubannu kana jechuudha. Haati teenya qulqulleettii Dubree Maaramiin Tsiyoon deessuu Waaqayyoo qofa osoo hin ta'in bultoo isaa kan bara baraa kan nuuf taate nuufis fayyina bara baraa kan nuuf taate abbaa keenya Daawit dhugaa kan ba'e nu hubachiisa jechuudha. Asirrattis kan hubannu kana jechuudha. Egaa namni Tsiyoon kan jedhamte haati teenya qulqulleettii Dubree Maaramiin
kan nama gargaartu kan namaaf yaaddudha jechuudha. Haati teenya qulqulleettii dubree maaramiin jechuudha. Egaa Waaqayyo kan jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo ta'u bultii isa bara baraa immoo durbee maaramii ta'uu ishee kan hubannu jechuudha. Namni Tsiyoon kan jedhamte namni Tsiyoon jedhamee waamamu hin jiru. Fakkeenyaaf amma nama Tsiyoon jechuu osoo hin taane haadha teenya qulqulleettii dubree maaramii Tsiyoon yoo jenne nuti dubree maaramiin hunda keenyaaf hirkoo ta'uu ishii akkasuma nuuf fayyina ta'uu ishii nuuf gaaddisa ta'uu ishii argina. Garuu namaa nuuf gaa jenne namni yeroodhaaf fooniif gaaddisa nu ta'uu danda'a, nu gargaaruu danda'a. Garuu lubbuu keenyaaf booda kan itti nuuf gaatama ta'u matuma keenyas waan ta'eef jechuudha. Haati teenya qulqulleettii dubree maaramiin fayyina hunda keenyaa ta'u jechuudha. Egaa bu'uurri haadha keenyaa eenyu jennee beekuu qabna. Ergaa gafanis waa'ee Tsiyoon ilaalle haati teenya qulqulleettii dubree maaramiin bu'uurri ishii eenyu eessaa dhufes jennee beekuu qabna. Egaa kan hubachuu qabnu kitaabni qulqulluun gooftaan keenya garuu foonii fi lubbuu dubree maaramii irraa fudhatee waggaa 33 fi ji'a 3 lafarra deddeebi'ee inni foonichaan du'ee du'a mo'uun ka'ee foonichaan mirga abbaa isaa taa'ee foonichumaan uffatees deebi'ee dhufe jechuudha. Kanaaf kan hubachuus nurraa eegamu jechuudha. Egaa bu'uurri haadha keenya qulqulleettii dubree maaramii immoo eenyu yoo jenne ilaaluun nu barbaachisa. Daawit abbaan faarsaa bu'uurri ishee tulluuwwan qulqullootaa irratti jedhee akkuma faarsaa Daawit boqonnaa 86 lakkoofsa 1 irratti barraa'e jechuudha. Tsiyoon jechuun hiika icciitii giifti keenya dubree maaramii argisiisa yoo jenne bu'uurri ishee tulluu qulqullootaa irratti kan jedhame immoo maal yoo jechuun gaafatamne gaafii kanaaf deebiitti yaaduu qabna jechuudha. Kitaabni qulqulluun murtii gaarii firii gaarii buusa jedhee akkuma Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irratti barraa'ee haati teenya qulqulleettii dubree maaramiin gaarii abbootii gaariiwwan hojiiwwan gaarii hojjechuun qulqulleettii abbootota qulqullootaa kan taate kabajamtuu fi jaalatamtoota abbootota qulqullootaatiin kan jiraatte nutti agarsiisa jechuudha. Haati teenya qulqulleettii dubree maaramiin sanyii abbaa amantaa kan taate Abrahaamii fi laphee Waaqayyoo kan jedhamu qulqullicha Daawit jalaa akka argamte kitaabni ni mirkaneessa. Ragaa ifaa ta'es Maatewos abbaa wangeelaa keewwata kaayee waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa barreessetti lafa kaa'eera jechuudha. Kitaabonni dhalatoo hedduun isaaniitis dubbatanii jiran jechuudha. Ilmi Daawit, ilmi Abrahaam jechuun gooftaan keenya qomoo Daawitii fi Abrahaam irraa dhalachuu ishee kan nu hubachiisu jechuudha. Egaa haati teenya qulqulleettii dubree maaramiin immoo intala Daawitii fi intala Abrahaam jedhamti. Egaa kana yoo jennu isiin sanyii sanirraa argamu argisiisa malee yookiin immoo isaan irraa dhalatte jechuu miti. Haati teenya qulqulleettii dubree maaramiin kana dhalatte abbaa ishee Yaaqimii fi haadha ishee Haannaa irraa dhalatte jechuudha. Egaa raajii Isaayyaas hundee ishee irra uleen ni ba'a jedhee dubbatee jira jechuudha. Jala ishee irraas daraaraa firii ni kenna jedhee dubbateera Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti jechuudha. Egaa iccitii ulee kan fakkeeffamte qulqulleettii dubree maaramiidha. Firii jireenyaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Fakkeeffamee kan ta'udha jechuudha. Asirratti ulee firii jireenyaa argamsiifte haadha teenya qulqulleettii dubree maaramiin sanyii ishee yookiin immoo qomoo Daawit irraa dhalachuu ishee nu hubachiisa jechuudha. Kana irraa kan ka'e qulqulleettii dubree maaramiin mootittii intala mootichaa jedhamte kan waamamtu faarfannaa Daawit boqonnaa 44 lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Egaas kan hubannu kana jechuudha. Waaqayyo gooftaan duraan dursee kakuu moofaa keessatti abbaan keenya Abrahaam horteewwan biyya lafa hundi siif eebbifamu jedhee akkuma waadaa galee turetti innis Abrahaam bu'uura eebbifamaa ta'uusaa hubachiisa. Eebbi kun kan dhugoomeef Hewaan lammaffaa burqaa eebbaa addunyaa fi sababa fayyinaa kan taate haadha teenya qulqulleettii dubree maaramiidha jechuudha. Kan asirratti hubachuu qabnu jechuudha. Egaa dogongorsiisaa hedduu cubbuu hedduudha kufaa kan turre sababa isheetiin gara Waaqayyootti kan deebine kan nutti agarsiisu jechuudha. Kanaaf kan hubachuun nu barbaachise. Maaliif tulluuf fakkeeffamte yoo jenne haati keenya qulqulleettii dubree maaramiin hundee gaararraa kan argamte kabaja qabeettii qulqullootarraa kan argamte qulqulleettii ta'uu ishee hubanneerra. Kabajni giifti keenya adda kan ta'e Waaqayyo namootaa fi ergamoota fuulduratti
jaalatamtuu fi filatamtuu kabajamtuu addaa fi adda kan taate ishee jaalatamtuu kan taate kan nu hubachiisudha jechuudha. Sababni isheen tulluutti fakkeeffamtes hedduudha. Isaan keessaa gurguddoo yoo ilaalle tulluun bakka lafarraa ol ka'aa fagaatee mul'atu qaama dacheeti. Egaa ayyaanitti giifti keenya qulqulleetti dubree maaramiinis kabaja uumamtoota ol ta'uu ishee kan nutti ibsu jechuudha. Tulluun dhagaachaa fi wantoota jijjiiramaa uumamaaf kan ta'an kan saaxilamte irraa kan uumaman haati teenya qulqulleetti dubree maaramiin kabaja hundumaa fi yeroo mara durbummaadhaan kan jiraattu kan hin jijjiiramne ta'uu ishee kan nutti ibsu. Tulluu yeroo rakkoo kan itti baqatan da'oo kan baqatanidha, da'oo godhatanii haati teenya qulqulleetti dubree maaramiis addunyaa gaddisiisaa kana keessatti kan da'oo godhannee isheetti baqannudha jechuudha. Egaa kabaja haadha keenya qulqulleetti dubree maaramii yoo ilaalle giiftiin keenya qulqulleetti dubree maaramii deessoo waaqayyoo ta'uu ishee hubachuu qabna. Teessoo yookiin magaalaa uumaa dachee fi samii kan taate yaadachuu qabna. Kabaja addaa akka qabdu beekuu qabna. Haati teenya qulqulleetti dubree maaramiin kana waan taateef sirriitti hubannee adda baafnee deemuun nurraa eegama jechuudha. Waa'ee haadha teenya qulqulleetti dubree maaramiis sirriitti hubachuu qabna. Egaa isheenis maal akka taate beeknee nuti deemuu qabna. Egaa namni haadha teenya qulqulleetti qabatee deemnee jireenyi isaanii badha jechuudha. Fakkeenyaaf ergamoonni teessoo Sillaasee baatanii akka fuuldura isaa dhaabbatan Isaayyaas akkasitti ibsa. Tokkoon isaanii kaattuu yookiin kochoo ja'a qaban ture. Kaattuu yookiin kochoo lamaan fuula isaanii haguuggataa ture. Kaattuu isaanii lamaan miila isaanii haguuggataa ture. Kaattuu isaan lamaan inni balali'a jedhee jechaan dubbateera jechuudha. Egaa kaattuu yookiin kochoo isaanii lamaan fuula isaanii haguuggachuun fuula kee ilaaluun nuuf hin malu jechuudha. Isaanii ni dubbatu jechuudha. Egaa waaqayyo ija fuuldura ilaaluun nuuf hin maludhaan garuu haati teenya qulqulleetti dubree maaramiin ilma ishee garaa isheetitti baattee kan guddiste jechuudha. Nuti sarara haadha teenya qulqulleetti dubree maaramiin isa fayyisaa addunyaa nuu deesse, isa uumaa samii lafaa nuu deesse jaalannee kabajnee wajjin jiraachuu qabna jechuudha. Ishii wajjin jiraachuudhaaf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Nuti nama yoo wallollee namni nu araarsa. Garuu haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii yoo wallollee furmaata argannu. Nuti gara ibiddaa deemna. Haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii hirkoo godhannee ergamoota waaqayyoo eegumsa godhannee toloota isaanii ergamoota isaanii duukaboota isaanii wajjin akka jiraannu waaqayyo nama taasisu. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni abbaadhaaf, galanni ilmaaf, galanni hafuura qulqulluuf, galanni deessoo haadha isaatiif, galanni fannoo isaatiif yaa ta'u. Amiin.